Ittaanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gochi Jawaar Mohaammed irratti halkan kaleessaa gaggeeffame sun dogoggora ta'uu sabaa himaa mootummaaf ibsanii jiru. Dogoggora kana eenyu akka raawwate maaliif galgalaan gochuun akka barbaachise qorannee tarkaanfii fudhannaa jedhan. Guyyaa har'aa kanneen lubbuu ofii dhabaniif mootummaan naannoo Oromiyaa gadditti dhaga'amuusaa ibsanii hiriira har'a gaggeeffameen Oromiyaa dirree walitti bu'insaa gochuuf humnootiin barbaadan gocha safuu hin qabnee fi bifa amantiif gosaa akka qabatu taasisan jedhan. Rakkoo mudachuu malu hubachuun mootummaan Jawaariifis ta'e namoota alarraa gara biyyaatti seenaniif eegumsa kan godhu ta'uu kan ibsan obbo Shimallis gochi gaddisiisaan har'a raawwatamuu dubbatan. Maanguddootii biyyaa fi abbootii amantii dhimma kana tasgabbeessuuf qooda fudhataniifis galateeffatanii jiru. Jawaar yeroo ammaa haala nagaa keessa akka jiruu fi eegumsi godhamus itti fufuusaa hubachiisanii jiran. Rakkoon nageenyaa obbo Jawaar Mohaammadin Finfinnee keessatti mudate walqabatee magaalota Oromiyaatti mormiin gaggeeffamu akkuma jiru kun taatee beekaan irratti fuulleffate jechuudhaan VOAf Jawaar ibsee jira. Poolisiin federaalaa garuu taateen nageenyaa isaaf sodaachisu hojjetame hin jiru jedheera. Oduu booda gabaasa qabna. Onkololeessa 22 bara 2019 kibxata kaleessaa halkan eegdota xiinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN obbo Jawaar Mohaammed irratti yaaliin godhame ni mormina jechuudhaan hiriirri mormii magaalaa Ambootti gaggeeffameera. Oduu booda gabaasa qabna. Harargee Bahaa keessatti har'aaf kaleessa namni kuma hedduun deeggarsa Jawaar Mohammediif qabu agarsiisuuf hiriira baheera jechuun jiraattonni dubbatanii jiran. Aanaa Wadaay keessatti akka warri lafaa jedhutti namni 3 oltu lubbuu dhabe. Bulchiisaa immoo namni tokko du'uu mirkaneesse. Dirree Dawaa keessatti akka bulchiisi jedhutti namni lubbuu dhabee ka jiru yoo ta'u waan ajjeeses qoratamaa jira jedhaniiru. Warri Calanqoo nagaan hiriiree nagaan deebi'eera. Oduu booda gabaasa qabna. Gumii Afrikaaf Chaayinaa Moskoo keessatti gaggeeffamu irratti pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif hoogganoota Afrikaa kanneen biroo wajjin wal arganii jiru. Dantaalaa biyyattii Osmaan Saaleen hoogganamu walga'icha irratti argameera. Hariiroo daldalaaf dhimmoota kabiroo irratti mari'ataniiru. Gabaasaa ergame Tuujubee dhiyeessa. Pireezidantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin gumii yeroo jalqabaa kan Raashaaf Afrikaa Moskoo keessatti geggeessame irratti hoogganoota Afrikaa hedduu simatanii jiran. Raashaan hidda keessatti gaffageeffatan keessatti dhiibbaa ishee dabaluu feeti. Vilaadimir Puutiin har'a gumii sana innaa haasaadhaan banan